Ashama akkam jirtu nagaa keessanii jirtu isiniin jedhan jira hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya akkam nagaa keessanii jirtu isiniin jedhan jira maatii keenya kan taatan hundumtuu warroonni mana keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalama isiniin jedha warroonni immoo subscribe gootanii jirtan like godhaa viidiyoo kana jechuudha. Warroonni amantaa musliimaa kan taatan obboleewwan kiyya hundi keessanuu aartii dachee marra kan jirtan osoo kaaba dhiyaa osoo kutaa waliin qoodin bagatteessin ga'ee guyyaa iidaa isiniin jedha iidal faxir baga geessan isiniin jechuun barbaada. Guyyaa irraan isinii qabadhee dhufee obboloota biyyoota arabaa keessa jirtan hunda keessanii ilaallata viidiyoon kun har'a dhugaa rabbii baay'ee viidiyoon kun dhaggeeffachuu qabdu jechuudha. Ubiyyee ni beektu, naayis ni beektu. Ubiyyee dubartii jabduu, dubartii ogeettii mana ishee akkaataatti marraatu kan beektu, dubartii jaalatamtu, dubartii amala qabeettii turte, wantoota ishee irratti raawwatamaa tures ni beektu jechuudha. Guyyaa irraa immoo waan baay'ee nama gaddisiisu tokko warroonni onlaayiniidhaan kutaa biraatirraa bakka barbaade haa ta'u biyya arabaa teessanii wal jaalattanii wal amantaniif kun isinii galee warroonni hiyyeessa biyya keessanii kan wal beektan ollaa keessanoo isiniin jedhu namoota naannootti wal beektan maatii isaa hin beektan sirriitti dura jechuudha. Har'a dura isaa wal bartee maatii isaa baruu osoo hin taane dursa maatii isaa beekuu sin barbaachisa jechuudha. Ubiyyee obboleettii keenya maaltu guddatee akkuma keenya biyya arabaa waggaa baay'ee hojjette jechuudha. Yeroo naayiidhaanis walitti heerumtu ni beektu. Har'a garuu ijoollee 2 qabdi jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Abbaa warraa ishee naayinii ishii duraa ni haadha warraa fuudhee akka jiru. Ookaniif immoo baalate daarii akka ta'ee ammaan tana irra geessee jirti jechuudha. Kunis sababa kan ta'e maalinni ubiyyeen gara biraati onlaayinii irratti wal baranii karaa sooshaal miidiyaa kana wal baran jechuudha. Naayiin nama gaarii itti fakkaate ubiyyeenis baay'ee nama gaariidha dhugaa rabbi jechuudha. Baay'ee nama rarti. Ani gama kootiin achuma walitti dhufanii akkuma gara miidiyaatti beektan akkuma nama tokko gaa'ela ijaarratan jechuudha. Gaa'ela ijaarratanii yeroo kaanii chaalenjii hedduun isaan muddataa dubartoonni dhufu. Naayin kun dubartoota irraa irree maallaqa micoon faafii jedhamtu irraa irree maallaqa nyaatee ture abbaa warraa ishee jechuudha. Isas dandamattee dubartoota wajjin kaataa, isas seexanaa laataa, siriitti hojjisiisanii laata jettee isas immoo hunda isaa dandamattee har'a geesse jechuudha. የኔ ብላችሁት ይሄን ዓመት አብራችሁት የኖራችሁት ሰው yeroo kanatti ልጅ ወልዳችሁለት ትዳር አለኝ ብላችሁ ከስደት መጣችሁ፣ ለዛውም ከስደት መጣችሁ ያንን ሰው አምናችሁ አንድ ላይ እየኖራችሁ ይሄን ያህል ዓመት አብራችሁ ቆይታችሁ በመሀል ግን ያገባችሁ ሰው ባለትዳር ሆኖ ብታገኙት ትዳር እንዳለው ብትሰሙ ምን ታደርጋላችሁ? Abbaa warraa isinitti heerumtan osoo akka nama kamuu dadhabdanii hojjettanii biyya arabaatii dhuftanii shamarran jette warri biyya arabaa waggaa dhuftanii abbaa warraa argadhe tidaarii argadhe jettanii ያለሁበትን ስሜት እንደዚህ ነው ብዬ መግለጽ አልችልም፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። tidaarii ta'ee argamu maal gootu murtee maal murteeffatu በጣም ማለት jette jechuudha wayyeeni. በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው wanti ያለው፣ kuni ከባድ ስሜት ውስጥ ነው ያለው። ፕሊዝ አንደኛ ለጥያቄዎቼ መልስ አላገኘሁም፣ ኦንላይን ያራን ወልበርተኒ ሁለተኛ ደግሞ ወልበርተኒ ዋሜቀ ወጅን እንደበርሲታኒ እኔ ለኔ ለራሴ ምንም አይነት ችግር የለብኝም። ችግሬ ምንድነው ሁሉ ጊዜ እኔና እሱ መሀል እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ በጣም የምፈራውና ወደፊትም የሚያስፈራኝ ነገር ምንድነው ለልጆቼ ነው። ለልጆቼ ምን አይነት ፋይል ነው ማስቀምጥላቸው ማለት ኦሮሞማ ሳተት ተመንቴ jechuudha inni immoo ኦሮሞማ ሽት ተመኔ ምን አይነት ፋይል ላስቀምጥላቸው? ኢራ ብቻ እንደዚህ አይነት አስቀያሚ ፋይል ነው
ሸዋራ እና ቤተሰቦች ለልጆቼ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስቀረት አልፈልግም። ማለት አስቀያሚ የሆኑ ፋይሎችን ማስቀመጥ አልፈልግም። ለዛም ነው ነገሮችን በሚስጥር አድርጌ ለመያዝ የሞከርኩት። በቃ አፋን ተኮ ዱበቱ ኢናማንቲ እቴሩንቲ በጣም የሚያስከፋው ማለት ስሜት በጣም ይጎዳል። ቤተሰብ በጣም ነው ስሜት የሚጎዳው ማለት በጣም ውስጥ ይሰብራልና ኦማንታው ዱበርቲ ጋፋ ዳይማ ለማውቃት ሰዲ አኩመው ብዬ ከናዴቼ ፊ ኢኒ ባለት ዳሪ እንዴት ማለት እንዴት ብዬ ላስረዳችሁ የሚሰማኝን ስሜት እየሆንኩ ያለሁትን ነገር እያሳለፍኩ ያለሁትን ነገር ማለት ነው። እንዴት አድርጌ ላሳያችሁ? በጣም ነው የሚከብደው እና በጣም አስቀያሚ ነገር ነው። ቤተሰቦች እናንተ ይሄ ነገር ቢገጥማችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ማለት በጣም ስሜቱ በጣም ለኔ በጣም ስለከበደኝ ነው። ማለት ቢያንስ ምላሽ ባገኝ ኖሮ በጣም ደስ ይለኛል። ከምላሽ ውጪ ደግሞ ጨምር እንዴት ሰው ይደብቃል? ቆይ ማለት ይሄን ያህላምን እንዴት አስችሎን የደበቀው? መቼም ይሄን ቪዲዮ መቼም ታያለህ አይደለ? ስለቅ ይሄን ቪዲዮ ታያለህ ታውቃለህ። ይሄንን ሚስጥርህን ማለት ነው ላለማውጣት በጣም ሞክሬያለሁ። 1 ወር ሙሉ ደግሞ ማለት ነው ስታገለ የነበረው ይሄ ሚስጥር እንዳይወጣ። ምን አይነት ምላሽ አለ ለዚህ ፎቶ? ለፎቶ ብቻ አይደለም እጄ ላይ ለደረሱት ለእያንዳንዱ ፋይል ምን አይነት ምላሽ አለ? በቃ ትዳሪ ዲራስ ታኢ ዱበርቲስ ታኢ